Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii hordoftoota Ashim Tube Oro. Hadha waan baay'ee namatti tolu wayii qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira ni jaallattan jedheetiin abdii qabaa jechuudha. Facebook irraan yoo isin hordofaa jiraatan haala kamiin ofirraa orgoo akka dandeenyuti akka ittiin hordofni kan godhuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Nam tokko isin hordofuu hin danda'u kanaan dura Facebook keessan isin hordofuu danda'an namoonni tokko kanaafuu akka isin hin hordofnee fi Facebook keessan maal akka ta'e akka hin ilaalle karaa salphaa isinitti agarsiisa. Na hordofaa isiniin jedha akkasuma dammoo subscribe share like gochuus hin dagatinaa yoo viidiyoon kun isinitti tole jechuudha. Kanaafuu gaafii waa isin hin galle yoo jiraates naaf barreessaa na gaafadhaa. Deebiin gaafii kamiifuu deebiin ni jira jechuudha. Kanaaf ol dhaga'uu qabna. Kanaaf viidiyoo kana akka isinii galu hamma xumura isaa ilaaluu qabdu jechuudha. Kanaaf notification yoo gootan wanni kamiyyuu isinii dhufa adadaan isinii gadhiisuun jechuudha. Kanaafuu Facebook keessanii akkamitti haala kamiin akka itti sirreeffattan nam tokko isin hordofuu danda'u kanaan booda jechuudha. Namoonni baay'een Facebook keenan nu hordofaa jiranii warri jedhan kanaaf gara barumsaatti horaa bula. Kanaaf osoo barumsatti hin seenin dura waan gootantu jira jechuudha. YouTube keessa seenuudhaan Ashim Tube Oro jettanii barreessan. Ashim Tube Oro jettanii erga barreessaniin booda jecha subscribe barreeffama diimaa kana kan irra marame kana subscribe gootanii jechuudha. Isa san gatuxxanii jechuudha. Achi booda immoo mallattoo bilbila fakkaattu notification kana irratti click gootanii jechuudha. Isa yoo tuxxaniitiin hin jettan all kayadhu isa irra deebisanii achiin booda barumsa ani isiniif gadhiisu hundi isin bira dhaqqaba. Isinis faayidaa argattu anas na fayyadan jechuudha. Kanaaf ammaaf gara barumsa keenyaatti seenaa na hordofaa isiniin jedha. hordoftoota Ashim Tube Oro horaa bulaa isiniin. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa waa'ee Facebookaati jechuudha. Facebook haala kamiin sirreeffannaa namni nu hordofaa jira. Kanaafuu nama nu hordofaa jiru kana akkamiin ofirraa dhaabuu dandeenya kan jettan jechuudha. Kan waliin ilaallu hadha mala salphaa ta'eedhaan ofirraa dhaabuu dandeetu jechuudha. Osoo isin ni bu'aa aappii tokkollee isin hin barbaachisu Facebook qofa keessaan ofirraa orguu dandeetu jechuudha. Fakkeenyaaf mee wajjin seennee ilaalla Facebook keessa. Facebook keessa yoo seenneetiin hin jenne jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan nu baha jechuudha. Dhufni sarara sadiin as biraa kana argaa jirtanii miti gubbaarra kan jiru kana sarara sadeen san tuqnaa jechuudha. Acha bira yoo tuqne jenne haala kanaan nuuf baasaa jechuudha. Na as keessa maal barbaanna settings privacy kennu kana barbaanna jechuudha. Xiyyaa hordofaa deemtan settings privacy kennu kana irratti click goonaa jechuudha. Achi ammas settings jedhu kan argitanii deebinee ammas settings kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Achi booda haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Haala kanaan yoo fide dammoo akkanatti gadi oofni jechuudha. Fakkeenyaaf kuno of Facebook activity kan jedhu kana jechuudha. Of Facebook activity kan jedhu kana irratti click goona isa kana ni tuqxanii jechuudha. Achi booda haala kanaan yoo inni nuuf baase jechuudha. Gaddeemni ammas more options jedhu kan argitanii isa kana more kan jedhu kan irratti tuqxanii jechuudha. Haala kanaan isinii baasa jechuudha. Ammas manage future activity jedhu kan irratti isa irratti click goona ammas jechuudha. Haala kanaan nuuf baasa jechuudha. Ammas gad dhufnee dhuma irratti barreeffama magariisa kana manage future activity jedhu kana irratti isa irratti click goona jechuudha. Ammas isa ni tuqxanii jechuudha. Erga tuqxanii booda kuno haala kanaan isiniif baha kuno as bira jira jechuudha. Future of Facebook activity Facebook kana fakkeenyaaf duraan waan achi tuqadhee waan jedhee jiruuf bakka naaba isin dammoo akkana bifa kanaan isinii baasaa jechuudha. Bulee jechuudha bakki sun. Kanaaf Facebook ni wanti guddaan as bira jechuudha. Kan namni isin hordofuu danda'u bakka kana dhufuu deemaa jirtan jechuudha. Kanaaf bakka waan bulee kana argitanii
gara mirgaarra jirti amma jechuudha. Isin dammoo isii kana balleessitanii gara isii kana yoo tuqxaniitiin jettan haala kanaan isiniif baasa. Erga inni haala kanaan isiniif baasee gadi deemtanii jechuudha. Barreeffama kunoo turn off kan jedhu kana jechuudha. Isa turn off jedhu kana ni tuqxanii jechuudha. Isa kana bira jechuudha. Yoo tuqxaniitiin jettan haala kanaan kun isiniif of duuba deebi'ee jira jechuudha. Argitanii amma sirratee jira jechuudha. Haala kana yoo ta'e Facebook ni kenna hin hordofamu jechuudha. Ofirraa balleessinee jira jechuudha. Aappii garaagaraatiin isin hordofuu danda'anii Facebookarraan isin hordofuu danda'an jechuudha. Achi booda ammas of duuba deebina jechuudha. Baak gootan jechuu steepii takkatti amma baak gootanii of duuba deebitan ammas mara lama of duuba deebitan kuno clear story kadhu kana argitanii isa duratti more option irra tuxxanii mitiire amma dammoo clear story kana deebitanii isa kana irratti kilik gootan jechuudha. Ammas clear story kadhu kana irratti ni tuxxanii jechuudha. Qabatanii barreeffama bulee irratti haala kanaan isa kana irratti ni tuxxanii haala kana yoo tuxxanii jettan haala kanaan kunoo sirratee jira jechuudha. Wannaan keessan sirratee jira barreeffama bulee haala kana yoo inni isiniif baase isiniif sirratee jira jechuudha. Kanaaf amma booda Facebook keessan haala kanaan sirreeffatan isin hordofuu danda'ani jechuudha. Amma barumsa biraatii walitti deebinuuf nagara naaf tura isiniin jedha. Barumsa yerootti aanu kan kana caalu kan kana olii qabadhee isiniif dhiyaadha. Hordoftoota Ashim Tobee Oro isiniin jedha. Kanaaf video kana hamma xumura isaa ilaalaa isiniin jedha. Hamma xumura isaa ilaaltaniitiin jettan wanni kamiyyuu isinii gala jechuudha. Wanni hin danda'amne jiru kanaaf hin danda'ama. Subscribe share like godhaa. Horaa bulaa isiniin jedha. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be